وانا جدون كابو ربي سنا جالتو إلهين كوتي كوفي جلسنا كايتو رغداني فران دوبرتون ان بيتا مسانو هيا اسينو اسينو لا أنا جاردون اسي أكاسي يكونو بقى ربي سيب ما اتشون تنكي دابرتي لغادو بچوف والله ربي أما اللي سناجب بسيسو خلي والي مالقوتي آمين آمين سانو أستاذة تاتني أفضل قلتني إيه والله صبرين أربو متى يوني أدلو مي أفضل كان نمني نقول أنا أفضل أنا أبا هي رب الرحمة تقول فايدة دينا في التورو يجور جارتي لما فورو يجون قباب دمتي لو قارك شريعتي سنة غارو على ما جرهنا يولا اللي باية كل فاتا داون مسانو جنة جرا كثير سمايا إيه كو اتفاقات دوبرتيني كو يادو ما ينافات ما جيتش والله تمالي جنكيني مرتي والله إنه كما كوسني كوسا داما دوبرتين تري إنافو ما جيتش والله تي والله تمو فاتي مالتاتي يرومو tiga zoma hunda haka bodira da wante fi sinuma tura kata marino miti nutu so ka kenya tara yuni kana no fna yuma sano lama wal bara jarato jechun mali fi wanti yadan ranjuru wanti jiru hundu dirqama sen reeru dhanuti dahu ilmaan guddisu abbaa manaa kenna kunuunsu mana keessa dalagu ijoollee teenya qajeelatti qabnee barsiisu bas kanurra jiru salaata keenya salaatu ibaadate enjara dalagatu malee wanti biraa wanti rabbiin dirqama nurratti godhan jiru hatta salaata iyyuu dubartiin dirqama qabdu masgiida deemti salaatu garuu rabbiin sen irratti immoo dirqama godheera kanaafuu amriin jajjabduun hundumtuu isinumarra jirti waan ta'eef nama baattatee galmaan ga'ee guyyaa boruu milkaa'u rabbiin sinaa godhu mammadoon hundi keessanuu Allah. Waan ajaa'ibs ta'a komantii waa'ee masaanuu dhiiroo qofa barreessaa ture. Dhalaan dubartiin tokko barreessaan turre. Isa akkasii rabbi isin haa laaffisu. hayya akkasii waqqa inshaallah Akkas inshaallah. Maaliif dhugaa dubbachuuf wanni kana yenneef hakas yeeguun baay'ee takka ulfaata keessaafuu ibin yeroo ammaa kana keessatti yoo hakas yeeguu dandeessitis okkee hakas yeeguun garuu baay'ee takka ulfaata namni akka jaartii lamaa sadii eegu ni jira asirratti ni jira baay'ee takka ulfaata kanaafuu hin deeggarru. hayya bakka inshaallah koota sinilleedha nagaara nuuf bulaa hundi keessanooyi halkan gaarsinaa ta'u borumoo inshaallah alhamdulillah ay duraan baay'ee qophummaa takkana dhagaame hayya erga ati deebite booda baay'ee natti tadassate si gale hayya dhiifa wallahi isin gadi deemuun kootti xiqqooshii mashguulaan ta'e sanifani dura na tacannaqee beete afaa warra soddaa baay'ee na cannaqee ture sagantaa keessan xumurtanii sagantaa xumuree jirra garuu sagantaa irratti hirmaachuu dhabuu keetiif xiqqishoo mani nutti qorre malee hayya dhiifama wallaahi mashguula irraan ture saniif ni dabar maaliif yeroo ati deemtu namus mujala deema beete kana jaalatanii akkana bar maasha Allah akkana ni beeta rabbi yoo jaalala namaaf kenne akkana والله ربي خرب warri samii gisee nama jaalate warri lafaalee nama jaalatan jaani akkasii insha Allah kanumatti nama rabbi jecha wal jaalatu rabbi nu haa godhu آمين آمين dhugaa dubbachuuf ati qunnaan akkasuma kuta namni si jala tokko nafni barsanuu barata bara silaa namni waa xiqqoolee nafee wayyaadhaami hayya taate boo baguma sinuun kutiin baguma sinumtu nu aftan ka baay'ee nama garraamaadhis taate geessitaniirtu geessine irraa xumuree jirra borutti boruun hayya akkasii waa'ee sagantaa kanarratti mee maal jettaa dhaamsa qabdu yoo jiraatte dabarsiifi
والله كان اللين كيس ما دام تري هارا ولا سجنتا خنا Summa da maal jechuudha gaa. يعني ورد سنان رجل سان كيس سنجرو سن ما فين هارا ولا اللي لغار بتشوف مو Ni jirtaa bara akka jirtu kuban qabdooti. يرو سنة فورا كل ده ننجر على خاطري براي سني لما دانا كيس وروس نقولكم سستانسا نكوانو سنبيك وانتي في والله سنور دفاس نتور Gaafas nan beektu. لا سنبيك والله Maasha Allah. سجنتا خيساني أما ما هو دفوم إن شاء الله نما رتر ما تربينا قدو أبشر وين من دافوس إن جنان جرا Amma ati walolaan dorgomuu deemtaami? إيه Okay, hayyee taate. akka nagargaartu moo abdiin qabame kinaatu ani fi abbaan tokko jedhee dubbateera macaafni waan ta'eef nafsifillee tagga. Wal keessa jirra jechuudha. Okay, bareedaadha. Adeemna baandileen jedha. Kanumaafuu nagargaartan irratti inshaalla. Abshir, abshir. Wanti irratti nagargaarre qabxii bichaa kanamaan hatu irratti haraama. Kanamaan hanattu garuu dammoo mana keessatti mana gargaarta inshaalla. Siin gargaara abshir inshallah. Walaloo ajaa'ibaati sii barreessa. Kheer inshaalla anuu nambarni sin Yaadumaan siif kanna? yaada fi dogongora irratti. Maali sumee garam deemaa jirta? Haydar dhiisi beekooyi. Laa bara Ramadaan irraa isin dorgomsistan anuu isin hin beeku jennaan akkas jedhanii. Aha, okay, yaa sirrii. Dhuguma waan bira sirriidha. Akkuma Sumayyaan jettetti. Sumayyaan kan wal barree ji'ootuma lama akkasimi. Akkasidha. Akkasii hedduun turre. So hunda keessanuu wanni isinii dhaamnu ni beektaa? Yeroo dheeraaf itti fudhatinaa nama jaalattan abbaa kiyyaayye. Sa'a dheeraa san turuun gaarii miti. So yaa dhugaadhaa akkuma Sumayyaan jettetti sa'a halaaltaadhaan gaggeessaa ture sanitti waliin beeknu turre. Akkasii inshallah abbaa fi ani tokko kan jedhu itti barraa. Okay, ay. Okay, akkasii akkuma isin jettetti hundi keessanuu inshallah irratti hirmaadhaadhaa sagantaa tana bifa bareedaadhaan inshallah hanga xumuraatti akka galma geessuu abdii qabna. So baacofaadhaan hirmaachuu feetu? Irraan beeku walla. Baacoo takka baacheen beektu? Mee qohi walaloo quraanaa fi khabiraa'u maalidha wanti isin dorgomsistan? Yaa dorgommiin Yahyaa Muhammad dorgommii irratti hirmaachuu feete galumaan dhaamsa siifin dabarsa. Yaa sumee akkuma beekamutti dorgommiin sagantaan dorgommiidha jechuudha. Waa shan irratti xiyyeeffata. Inni tokkoffaadha quraana, lammaffaan seenaa rasuula keenya sallallahu alayhi wa sallam. Sadaffaan nashiidaadha. Nashiidaa hoggaan jiru ufuma keessaniif walaloo barreessitanii yaadalatti gootanii miiccanii micciirtanii fiddan jechuudha gabaabdumatti nashiideessitanii jechuudha. Afraffaan walaloodha. Walaloon ulaagaa qabdi. Ulaagaa walaloo san dhibbatti sirriitti guuttanii bareechitanii dhaamsataniif keessaa qabdu sanii yoo dhufan yaa bareedduudha. Inni shanaffaadha. Goofata gaggabaabaa kan dhaamsaaf keessaa qabu kan gorsa ajaa'ibaaf keessaa qabu keessaafuu gara amantii islaamaa irratti nama jajjabeessu haalota hawaasa keessa jiran hojiin artii tun akkuma beekamutti wantoota hawaasa keessa dhokatee jiru ol baastee hawaasaan barsiisuu jechuudha. Kanaaf inshallah waa shanan irratti halaaltaayidantiin dorgommiin jalqabuuf deema. Kanaan dura waa sadi ture quraanaa fi walaloo fi nashiidaa qofa ture. Yeroo ammaan tana bal'ifnee bifa bareedaadhaan jechuudha wantoota shanan irratti wantoonni shanan kun hundinuu abbootii seeraa dande'ee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf walaloo nashiidaa goofata nam tokko
akkasumatti quraanaa fi quraanaas nam tokko seenaadhaas nam tokko jira. Waliigala abbootii seeraa sadii kan yeroo hundaa'u sagantaa tana haga xumuraattiin waliin turan lafatti qopheeffannee jirra. Kanaaf inshallah hundi keessanuu sagantaa tana irratti hirmaattanii haga dhumaatti injifachuu qabmiti. Tattaaffii asirra gootanii hanqinoota keessan jechuudha, hanqinoota isin asirratti isin mudate waarraa barachuu dandeessanii. Kanuma yeroo teenya bikkantaa irratti osoo hin gubne khayratti dorgomuudhaan khayratti hirmaachuudhaan yoo dabarsinee hedduu takka gaariidhaan isin inja. Kanuma gaaffii keetiif kabajamtuu haadha mana kiyyaa Sumayyaa. Garuu wallaahi lammaffaa seenaa argama Rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa ni hirmaadha. Garuu wala lola isanaa wayya. Naajiru yoota. Okay, ayya. Sifin jijjiiramu wala. Taate. Asirratti naqa irraa jira bika biraatti. Hayyee taate fudhadheera. Okay, akkasii yaa maashaa